damai anaafsiin mul'isuudhaaf dhabuusa barbaachisaa. warra Yihuudotaatiin darbee akka isaan diina isaanii ta'an godhu. Isaan keessaan hojjetee gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni fannoo irratti fannifamu godhe. Isaaf illee isa balleessuu isaatii garuu inni mataa mataan seexanaatti deebi'uu gooftaa keenya isaan diina keenya. Egaa dargaggoonni wal jedhaman kun warra amantii isaaniitti giddu galeessa jiran kun warri sagalee Waaqayyoo jaallatan kun maalii saamaa kana gochuu danda'u? Sagalee Waaqayyoo akkana jedha sagalee Waaqayyoo. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qulqullaa'ummaatti eeguu danda'a? Dargaggummaa qooduudhaan dargaggummaa waan sadaqaa. Akkamitti eeguu danda'a? Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu danda'a. Akka dubbii keetti, akka sagalee keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan akka sin yakkine kuni macaafa faarfannaa 19 lakkoofsa 9 laallatu 19 lakkoofsa 11 akka sin yakkine dubbii kee eegatee wallee garaa koo keessatti garaa koo gaafa dargaggoo sadarkaa sadaffaan immoo abboota. Sadarkaa sadaffaan abboota. Akkana jedha waa'ee isaanii, isin abboota nana isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka isin beektan isiniif caafuutan jira. Isa jalqabaa jalqabee jiru sana jalqabatti sagalee ture, sagalee Waaqayyo bira ture, sagalichis Waaqayyo ture, sagalichis foon ta'ee nu gidduu ture, isa beektu jechuu isaati. Isin jalqabaa jalqabee ture sana jedha. Isa beektan isiniif caafuutan jira. Egaa sadarkaan lamaan irratti deemne yoo ilaalle qaama maatii Waaqayyoo ta'uu beekuun ollee sagalee Waaqayyoo beekuun dargaggoon gaarii achitti garuu dhaabbatu. Waaqayyoon gadi fageenyaan beekuun garuu hundumaa irra caala. Waa'ee Waaqayyoo beekuunii fi Waaqayyoon beekuun adda. Waa'ee isaa beekuuniif Waaqayyoon beekuun adda. Amma kunoo kutaswaa'ee dargin waa'ee isaanii dhaga'uu nan danda'a. Kutaswaa'ee waa'ee isaanii beekantu yommuu na dhufe garuu isaan amma kutaswaa'ee akka jedhan yoo dhagaafatan eenyu akka waa'ee nama tokko beekuuniif nama sana beekuun adda. Waa'ee Waaqayyoo beekuuniif Waaqayyoo beekuun adda. Sagalee gargaarummaa waa'ee Waaqayyoo seetanuu beeku. Beeka? Eeyyee gaarii ta'e beeka seetan. Akka jedheen gooftaa Yesuus Kiristoosiin Phaawulosiin tokko beeku. Kiristoosiinis beekaa, Phaawulosiinis beekaa. Ati garuu eessaa dhufte? Beekanii dubbataa. Egaa Waaqayyoon beekuun hammam barbaachisaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo gaarii godhee nutti hima. Mee dubbifnu ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 kan nuti dubbisaa. Barreeffadhaas har'an xumura waan ta'eef seetan xumura malee gaafa
sammo eegne sobduudha dhugaanis isa keessatti jiru. Namni dubbisaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixaan baasee hin argisiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya hin hubannaa. Isa beekuu jechuun isa jaallachuu isa afooramuu jechuudha. Achuma boqonnaa afur Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa afur lakkoofsa torbarraa ta'e kan jiru dubbisa. Akkana jedha. Lakkoofsa 8 irraa ka'e. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni jaallanne Waaqayyoon hin beeku. Nama jaallattu Waaqayyoon beekuusaa mul'isaa jechuudha. Waaqayyo akka isaan jireenya argannuuf tokkicha ilmasaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti mul'ate. Egaa inni Waaqayyoo jaallatu suni Waaqayyoo beeke. Waaqayyoon wanti inni jaallatu eenyummaa isaa waan beekuufi. Isatti maxxanee waan jiruufi jechuusaati. Egaa macaafa beekuu waa'ee Waaqayyoo beekuu dhugaan hin qabu. Isa beekuu Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 39 dhattanii yoo dubbiftanii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra Yihuudootaa gidduu kirikiriin ture, dhumee wayiin ture. Maal jedheen Gooftaa Yesuus? Jireenya bara baraa arganna jettanii macaafa qulqulloota qorattu dubbiftu. Garuu macaafonni kuni maal jedhe? Waa'ee koo dubbatu. Isin egaa waliin beekan jechuudha. Isa qoru isa kana immoo addanaa tuffatanii ajjeesuudhaaf haalbeetti qaratu. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkana jedhe kadhata isaa keessatti waan boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si Waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isatti ergite beekuu isaanii jireenya bara baraati. Maal gochuun Waaqayyoon beekuun Yesuus Kiristoos beekuun jireenya bara baraati. Warri sadarkaa sadarkaarra jiran kun isa kana beeku. Waaqayyoon dhuunfaat beeku. Akkasumas immoo macaafa keenyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. Waaqayyoon sodaachuu